abbaa fadheef seeronni kun hin jijjiiramuun isiniin jedha. ammas rasulli keenya sallallahu alaihi wa alihi wasallam yuusha ilma nun alayhi salam taarika isaatiin odoo xilaata isaanii waliin wallolu jiruuti halkan yoo aduun tun deemte gaa ni seensii jenni mookam yoo aduun tun seente beekamaadha akka ammaan tanatti tirikii hin jiru gaa halkan baawuzaan godhamtee tasirratti wallalan by default lolli sanni dhaabbataa jaala'uu kiyya islaamaa. alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وحييكم بتحية الإسلام الخالدة رمزاء آمان وعنوان السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلينك يا كإسلام دران درسي jamaa nuurul iimaan galatoomaan isiniin jechuu fadha. rabbiin nu cufaatiifuu yaadaa muraada keenya rabbiin nuuf haa guutu. haajaa teenya ta walitti facaate cufaatu rabbiin walitti nuuf haa qabu. dhukkubsataa keenya cufaatu rabbiin nuuf haa fayyisu. yoo nu keessa jiraatan rabbii isaan haa fayyisu. yoo akkama jiraatan rabbiin manatti isaan haa deebisu. nama nurraa du'e cufaatu rabbiin rahmata isaaniif haa godhu. waan gaarii tanaan warra dhaabbate cufa keessanuu tokko tokko keessanuu rabbii yaadaa muraada keessan isin haa guutu. hawaasa keessan keessatti rabbiin urjii godhee rabbiin isin haa mul'isu. akkas jechaatiti sa'aan magriibaa fi ishaa'ii tuni sa'aan isii sa'a gabaabduudha. garuu insha allahu ta'ala waan rabbiin nuuf laaffise waan gabaabduu takka waliinii laallaan isiniin ja'a. mata dureen isii taniin arraan tana qabannee isinii dhufne wanni isiin jettu seerota hin jijjiiramne jetti. maal jetti? seerota hin jijjiiramne. abbaa fadheef seeronni kun hin jijjiiramuun isiniin jedha. ka isii tana jijjiiruu danda'u allah qofaan isiniin jedha jalla jalaalu. sanuu yoo inni fadhe malee seerotiin ammaan tana asitti waa takkaa fi lama ta wajjilaallu abadaniin isiniin jaa obboleeyyan kiyya ka islaamaa ta jijjiiramtuu miti. ammaan tana namni tokko milkaa'uun, namni tokko ol ta'uun, kaan gad ta'uun, injifachuun, injifatamuun kuni seerota kana keessa jira obboleeyyan kiyya ka islaamaa. seerota kanatti nama faa'idoome malee yoo karaa biraatiin deemaa namni je'ee hin milkaa'uun isiniin jaa obboleeyyan kiyya ka islaamaa. nama seerota kana qabate ammoo akhiraa dura addunyaa tana keessatti gammachuu dhamdhama. rabbiin addunyaa fi akhirattuu jiruu gaarii rabbiin waa jiraachisu. na dhaga'uu jirtanii waan isiniin jechuu jiru. ammala seerota kana keessa obboleeyyan kiyya ka islaamaa aduun ganama gara bahaa kana maali baati mookam yeroo galtuu isii bar gamoo dhiyaatiin deemti bar way jijjiiramti tun jijjiiramti. akka amma yeratti aboo nuti saayinsii qaraane boo ijoollee yuunivarsiitiitii yoo jette aduun baate jechuun dogongora. aduun hin baatu gaa. la shamsu yanbagii lahaa an tudrika alqamara wala lleylu saabiqu nnahaar wa kullun fi falakin yasbahuun je'e maree rabbiin jalla jalaalu rabbi aduun asiin baatee achiin seentee quraana keessatti waan jenne beek. kuni namni lama aaqilli waan irratti wal dhabuu miti. garuu akka afaaniitiin yeroo nuti dubbannu aduun ganama asiin baati amma yoo rabbi je insha allahu taala asumaan baati mookam galgala asumaanii gad hin jijjiiramu bareeru kun. eega yoo amman tana maallaqa yookaanuu mobaayil tana ol darbineeni gravitational force jira mookam ni argifamti bar lafatti buutee cabte mookam. seeronni tun hin jijjiiramtuu jechuu fadheeti obboleeyyan kiyya. namni seera kana jala deemee seera kana qabate addunyaa fi akhirattuu milkaawa. namni seera kana hin qeeballe ammoo ni fashalaan isiniin jaa obboleeyyan kiyya. amma laal seerota kana ka jijjiiruu danda'u allah qofaa waliin jenneemi jalla jalaalu. akka ammaan tana san keessaa maali arra guyyaan ifiifuu halkan jumataati mookam. reefuun tana ga'a suuratul kahfi
نموت قروق بكسمكم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم guyyaa jum'ata suuratul kahfi qara'an jaan amma achi keessatti bar ijoollee barakaa qabdu rabbiin jalla jalaalu rabbi warra isaan dhaweetu jira bar innahum fityatun aamanu bi rabbihim wa zidnaahum hudaa ijoollee jeen ijoolleen san gaara kahf keessa seenanii bar amata 309 achi keessan teenye boleen kee aduun tun yeroo gabbaatu isaan akkan dhoyne yeroo baatu gama mirgaa irraa qabatti yeroo seentu oowwisi isaanitti akkam baane rabbiin jalla jalaalu rabbii akkam godheefi gama bitaa godheef lan yoo rabbiin jalla jalaalu rabbii seerota kana jijjiiruu fedhe isuma qofaatu jalla jalaalu jijjiiruu danda'a ammas rasuulli keenya sallallahu alaihi wa alihi wasallam yuusha ilma nun alayhi salam taarika isaati nuyi odoo xilaata isaanii waliin wallalu jiruutiti halkan yoo aduun tun deemte gaa ni seentii jenni mookam yoo aduun tun seente beekamaadha akka ammaan tanatti tirikii hin jiru gaa halkan baawuzaan godhamtee tasirratti wallalan by default lolli san ni dhaabbataa jaalawwan kiyya ka islaama rabbiidhaan jalla jalaalu rabbi yaa rabbi aduu tana akka hin seenne maaliif injifa jiran naa qabii jeen aduu tana allahan jalla jalaalu aduu dhaabee injifatanii galaniin isiniin jaa qisaa tanan dhageenye ilaala allah qofaatu seera san jijjiiruu danda'a jalla jalaalu malee seerota tana yoo nuti qabachuu baanne jiruu teenya keessatti gadi galoo ni fashallaan isiniin jaa obboleeyyan kiyya ka islaamaa isii tana namni qabatee waan barbaachisaa isa barbaachisu qabatee namni deeme ni milkaawaan isiniin jaa waan seerri kun taate waliin ilaalla obboleeyyan kiyya ka islaamaa odoon isinitti hin dheereessine isin cufaatu waan qabachuu dandeessan yoo waan tanaan itti hojjanne nu cufaatu akka milkooynu seerota tana nuufin imaan isiniin jaa amma laal odoon isii tana keessatti hin seenne والله الذي لا إله غيره أمان تنا دردرة مسجدة أكنتي بوتي فولا بريدا كان رب جل جلال ربي ندن دهاتي إسني في ماتي تسني في مسلمة شوفاتو قام بريدا كان فولا كيسم بريدا كان إبد جهنم رتي حرام إسنا أقولون إسنجا بكبيرا جرا الرهدون دردرة أمان تنا تا أمسا أكنا أكتين نفدا بالرب جل جلاله رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تا أمسا أكناتنا هدوم ميسا تا نمل كويتني جئدتي كما في الصحيحين نتيه من إسنينجا يرو أمانتنا تا أمسا أكناتين ملايكاتو توتو ننهاقو بليانك يا كإسلاما ملايكا سنوتي أقروبا نولي ملايكاتو ننهاقو رحمة ربي توتو ننهاقو نسنينجا الله جل جلاله والرئيس برجرو malaikatoota kabajaa qaban san isaan san keessatti nun dhaadata yeroo maayii insha Allahu ta'ala yeroo kaanu quumu ka dilii wante san cufaatu isiniif araaramtee jirti akkana nun jaama obboleeyyan kiyya ka islaama inuma dilii wante san isiniif araaramu qofaa miti diliin teessanu toltutti isiniif jijjiiramtee jaa warra diliin isaanii cufaatu toltutti isaaniif jijjiiramte rabbiin waa godhuun isiniin jaa وليقولوا جرامتي تا أمس بركة قبون إسنين جاو بليان كي يك إسلاما نيا أكناتين تاو قمنا أنيس يرون أمان تنازو واني نازو كنا اتدلقون قبا جيتي نازو قب إسي ورد أغيفتنيسي أكسمتي وان أغيني كنا تني دليدني اتي دلينا جتني أغيفتشو قب دمالي أكنمتي سموتين يوكانو بكرين ودبني يو رفني بيك كسارا دان سنجاني يا كسي تنالي ربيتي مغم فنان إسنين جاو بليان كي وليقولوا جرامتي tanaan isinin jaa taa'umsa wallahi maallaqaan barbaadamii arkamuu mitiin isinin jaa bar irra hedduu dardaraa ammaan tana yoo laaltan diina jettuun diina qara'utti hin jiru qaraatii taan ta'ammayyaatii yoo jette uumaa akkanaa agaree hin beekuun isinin jaa nama qaraatii hin jaalanne ijoollee ammaan tanaa qaraatii hin jaalattu obboleessu garuu wanni milkii ammaan tana barnootaan isinin jaa ka ammayyaa haa ta'u كدينا هاتو ميلال سانكي ساجالوان كي يك إسلاما يو أمان تنا نمني توكو إسنين رادو كوبساتي قلبي نما توكو جاب سنفر تحليل إرهدون كي نقولوا هم بينون إسنين جا
akkasimoo kam bishaan qabatteetitti sheekatti geessitee sheeka taaliila naa godhuu jettan maaliif sheekuma san jala teenye yoo ilmii qaraanee meelaa legaa qaraatii ammayyaa jetta uumaa takkaan sinjee bar saahibo uumaa takka naguyuma haadhaa fi abbaan keenya maallaqa kafaluu jiranii sinjaa bar madarsaa qarshi 500 qarshi 700 isinirraa kafalti garuu qabxii nu gammachiistu ijoolleen teenya nuufidutti hin jirtu obboleesso kuni waan nurraa eeggamuu mitiin sinjaa bar akka nama muslimatti akka nama oromootti yoo jettees obboleesso ammalal seerootii sanitti seenna obboleeyyan kiyya ka islaamaa san keessaa jaalawwan kiyya diinni islaamaa kuni dardarootaan diina nassaname rabbi boodaan jalla jalaalu rabbi dardara akka kiyyaatii fi akka keessaniitiin nassarameen isinin jaabar namni tokko muslima tahee dhalachuu isaatiin gammaduu qabaan isinin jaabar obboleeyyan kiyya ka islaamaa amma laal rasuulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam guyyaa wahyin isaanii irratti salawaatullaahi wa salaamu alayhi bi abii huwa ummi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam irratti buutee ergamu akka hadiitha sayya imaamul bukhaarin sayya isaa keessatti fide rahmatullaahi alayhi rahmatan waasi'a min hadiith ibni abbaasin radiyallahu anhuma amata 40 ture yeroo isaanii irratti quraanni bu amata 10 sallallahu alayhi wa alihi wa sallam makkaa keessa jiraatan amata 13 la amata 13 makkaa jiraatan amata 10 madiinaa jiraatan waliigala amata 63 jiraataniiti sallallahu alayhi wa alihi wa sallam addunyaa tana dhiisanii deemanii bi abii huwa ummi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amatni 40 jechuun guutuu dardarummaatii obboleeyyan kiyya ka islaamaa amma abii bakrin siddiq radiyallahu an guyyaa diina bareedaa kana qeebalu amata 38 ture umar ibn al-khattab radiyallahu anhu guyyaa diina islaamaa qeebalu amata 26 ture ali ibn abi talib radiyallahu anhu amata 10 ture isinin jaa mu'adh ibn jabal radiyallahu anhu amata 18 tti diina islaamaa qeebale amata 34 tti du'ee obboleeyyan kiyya mus'ab ibn umayr jira radiyallahu anhu ambaasaadara diina islaamat ambaasaadara diina islaamaa madiinaa dhaqee amat tokko keessa taa'eetiti nam 70 qabee sahaabaa dhufeen isinin jaa obboleeyyan kiyya ka islaamaa jarri kun cufaatu gaafasan inni kun amata 30 xiqqoo dabareen isinin jaa umruma teenyaa bar nu cufa as keessa ni jira ijoolleen amman tana amata 10 as keessa hin jirtu ni jirti bar haya ta amata 18 yoo ta amata 30 yoo lan achuma keessa jirra obboleeyyan kiyya jarri kun jara gurguddaa naaqana isaaniitiif warra kafalee heerri duraa hunnootan obboleeyyan kiyya naaqanni bilaash hin jiru naaqanni bilaash hin jiru jetti obboleeyyan kiyya ka islaamaa maaliif namuutu naaqana isaatiif kafaluu qabaan isinin jaa hawaasa keessan keessatti urjii taatanii yoo mul'achuu feetan naaqana keessaniif kafaluu qabdaniin isinin jaa barjaalowwan kiyya jarri gurguddaan kun cufaatu yoo amman tana laalte naaqana isaaniitiif kafalanii jiranii تنال الرسول كين صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام أبي عبد الله الحاكم في المستدرك وأبو النعيم في الهلية وابن أبي شيبة في مصنفه والبيهقي في شعب الإيمان وصححه علامة الألباني في صحيح الجامع وفي صحيح الترغيب رحم الله الجميع رحمة واسعة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اغتنم خمسا قبل خمس نجي واشن odoo waashan sitti hin dhufne duratti saammadhuu je achi keessa shabaabaka qabla haramiki je dardarummaa ta'e saammadhuu odoo dulloomti sitti hin dhufne duratti dardarummaa ta'e saammadhuu odoo hin dulloomne duratti je amma namuutu miila lamaanii deema saa wallaamasa amma xiqqoo booda bargizee xiqqoo kuttee umriin obboleeso baakooraa qabattaa bar ni dulloomta ga baakooraan san odoo hin dhufne amman tana nu cufaatu humna qabna gaara kana ol bahaati dhagaa takka takkatti guuraa yoo nun jaan nu cufaatu takka takkatti guuruu dandeenyaan isinin jaa lubbuu ta'e san dura lubbuu xiyyaaftanin dhaamu maal seetan jaalowwan kiyya ka islaamaa dardarummaa teenya tana itti haafaa idoomnuun isinin jaa jaalowwan kiyya
jiruu hin jiraanne akkunumatti cal jennee jiruu tirkii mirkii tana waanuma takka amataa gadaa sana akka hin jiraanne keessaa'uu amman tana keessatti waan hin jirreen heewasamuu hin qabnuun isin hin jaa'u obboleeyyan kiyya ka islaamaa mallattoo teenya dhiisnee guyyaa nuti deemne namuutu waa'ee keenyaa ka haasa'uu qabu jiruu akkasii jiraachuu qabna rabbiin jiruu akkasii nu haa jiraachisuun isin hin ja'a ammalal Mus'ab ibnu Umayr ibni Haashim ibni Abdi Manaaf al-Abdarii al-Qurashii radiyallaahu anhu wa ardaa gurbaa kana rasuula keenyaatu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam madiinatti isaan ergeen isinin jaa salawaatullaahi wa salaamu alayhi gurbaan kun da'awaa achi keessatti godhee amatta akka taa'ee jirti nam 70 harka isaanii irratti radiyallaahu anhu wa ardaa islaamawee dhufeen isinin jaa anaa fi isin irratti nam meeqaatu tuutu diina islaamaa qeebale walla nutuu diina islaamaatiin raawuu homaa takkaa'u quban qabdu gurbaan tokkoon sin jaabar amata 30 xiqqoo dabare anarra eessaa fi eessa xiqqaadhaan sin jaabar saahibu eessaa fi eessa xiqqaadhaa namni inni fide 70 sanii mitiiti tokkootu tuutu gayaa yooniin sin jeekkam jetta sahaabticha guddaa إمام أبي أمر سعد بن معاذ الأنصاري رضي الله عنه إني قفتني جيان سنينجا يو حديث الرتق أرؤوا بانبر إسا يسي علماء تينيا شيكوتين تينيا تي في كيسا كاسيتان لفا كيسي جرتي غربا غويا إني دوئي أرشين سوتيب سنين بيتني إنتا جينيتان إيه إسا قاون نوتي سعد بن معاذ الأنصاري رضي الله عنه yeroo diina islaamaa qeebalu amata 30 ture inni guyyaadu ama 36 yookaa ama 37 du'e ani amma karaa saniin deemu jiran siin jaa amata 30tti diina islaamaa qeebalee amatuma 6 yookaanu amatuma 7 diina islaamaa keessa jiraate du'insa isaatiif warra dachii qofa oduun ta'in warri samii booyeen isinin jaa Jibriil alayhi salaam gama nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama dhufanii maal jaaniini arraan tana saahiba keetirraa nama takkaa du'ee nama san du'uu isatti huloolee samii tuutuutu isaaf baname Allahan jalla jalaalu gama isaa daawwateetiti seeqee sababa isaatiif arshii rabbiitu jalla jalaalu rabbii sossahee jeen obboleeyyan kiyya حديث صحيح والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وابن سعد في الطبقات والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي رحمة الله عليهما رحمة واسعة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه إسنينجا غربات كبر مالف أكجن نجا ناك أني بلاشي هنجرو هنجن وبلا ينكي ناك أنا كيتي كفلوك أبدا دين إسلام كيبله قرآنان جرات قرآنان جرات قرآنان جرات هنوتي ما ين إسا دعاء كنادو أمان تنا نما وان اتدو جرو يرود أغينيو نيد أغينيامي وان انجرت دو جرابر نمني جالوان كي وان أكنا الدنيا تنبوتو دعاء تدودتي كسيبوين mallattoo akkana keenyee deemuu qabna malee yeroo teenya cal jenneetuma baankeera puulii namuutu mobaayil isaa amman tana smartphone mobaayil aqila geem irratti daawunlood goonee yeroo geem itti taphannuu mitiin isinin jaabar karaa meeqaan diina islaamaa kana irratti xiyyeeffatanii waan biraa godhuuf deeman umaa takka hin godhanii beek diina islaamaa Allahaatu tiifatan sin jaabar jalla jalaalu garuu anaa fi ati odon anjiru dinni islama hin irratu akka Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu an akkas jechuun hin barbaachisu obboleeyyan kay akkana laan dhiisee kuteen isinin jaa haya Hanzalatu ibnu Abi Amir eenyutu beeke isin keessa radiyallahu an saabticha kana ni beetani Hanzala haya gurbaa malaayikaan isa dhiite kana malaayikaatu isa dhiqe mee nama beetan na gargaara ay ijoollee na wajji dhufteetu harka baasuun qaban isaan kun sila ayat toko jibra bas nama bira nama lam isu datani kamera ne sini ranjir to nam sadi yo amman tan Messi jenne nama me ka to bek
Sa walla masa. Cristiano Ronaldo yo ninjio. Ni beitabo Malia isa to me Malia namni ufate ni jira. Anno sahibo dima ganya kana ufate. Jara kana beeku qabnaan isinin jaabar. Jarri kun wallahi naqana isaanitif warra kafaleen isinin jaab boleeyyan kiyya islaama. Guyyaa lola Uhud Rasulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama baha jeen duulatti sennaati. Yeroo kana inni jaartii isaa waliini aruuza isaa tureen isinin jaabar. Dardara hin fuune cufaatu rabbii isin hafusisu. Dhalaalee teenyatan heerumnes rabbii isaan heerumsisu. Mataa hoqqochuu san rabbii isin jala hafasubu. Agam jette tunisi taate du'aa inisi aruuza ture akka odeeffamettiin isinin jaabar. Jaartiin isaa san jaartii ajaa'ibaatiin isinin jaa. Manaama agarteetiti sahaabaa lama agartee Hanzalaa kanaa fi Kabiraa jechuudha. Kabiraa san ka jiraatu agarteetiti Hanzalaa kun ka du'u agarte. Silaa namni ammaan tana ka jiraate san fuudhuu qaba moo kam? Isiin ammoo ta ajaa'ibaati dhalaalee colleedha. Dhalaalee akka teenyaati miti gaa. Colleedha. Jaarsi isii intala shahiidee ta'ee ja'anii akka maqaa isii dubbatan feete Hanzalatu ibnu Abi Amir kana filatteen isinin ja'a. Isaa fi isii radiyallahu anhumaan sin jaabar. Yeroo kana Rasulli sallallahu alayhi wa alihi wasallam akkaan isinin jee lolatti baha yeroo jiru inni obboleeyyan kiyya ka islaamaa qaama isaa jaartii wajji namni yeroo rafe gaa janaabaa qaama dhiqachuu qabu moo kam? Odoo qaama hin dhiqannetti gabbahee lolatti seene yeroo san mormi isaa irraa darbamtee nama meeqa eegenni kana jee booda inni isaa achi keessatti du'e. Rasulli Rabbii sallallahu alayhi wa alihi wasallam inni ra'aytuhu an Hanzala ibnu Abi Amir kanaan agareeje radiyallahu anhu ka malaayikaan isa dhiixuun agareeje. Allahu akbar. Eegaa dhiqachuu qabda moo kam? Unno malaayikaan sanirraa buutee bar obboleeyyan kiyya ka islaamaa isa dhiixee namarraa ilma namaa oduun ta'in obboleeyyan kiyya ka islaamaa nama malaayikaan reefka isaa dhiixee tutuutu jiraan isinin ja'a. Naaqana isaatiif kafale moo kafale? Akkunumatti hin dhuftu gaa maqaan isaanii hin banne bar jala qulqulluu san. Adda kiyyaatu itti naqaanfataa maqaa isaanii jedha san dha'uun isinin jaabar. Wallaahi adda kiyyaan naqaanfataa. Namni tokko kophaa isatti bar obboleeyyan kiyya ka islaamaa Oromoon nama miliyoona 50 moo miliyoona 60 tokko kophaa isatti gosa Oromooti yoon isin jeekam jetta. Waan namni kun cufa hojjechuu hin dandeenye kophaa isatti hojjetanii deemanii maqaan isaanii ammaan tana ilammaan tanaa hin dhabamniin isinin jaa obboleeyyan kiyya. Seerota san keessaa seerri duraa maali? Naaqanni bilaash hin jiru ta sahaabaa ni eegallaa yoo jenne arraa miti hin dhumtuun isinin jaa haasawni isi. Anis akkaan isinin jee waan takka ta'e isin qabachuu dandeessaniin isinii himaan jenne san keessaa laal ummata atbaa'u taabi'ii bira dabarreeti taabi'ii bira dabarree atbaa'u taabi'ii bira haa dhufnuun isinin jaa. San keessaa amman tana namni Imaamul Bukhaarii hin beene hin jiru. Namu numa beekaar yoo qara'uu baattellee hadiisa numa beektan. Amman tana Imaam Abi Abdillah Muhammad ibni Ismaa'il ibni Ibrahim al-Bukhaarii rahmatullahi alayhi rahmatan waasi'a gurbaan kuni gurbaan qulqulluu ta'e kun naaqana isaatiif jaalawwan kiyya ka islaamaa nama kafaleen isinin ja'a. Yeroo inni ilmii eegaru isaa amata 16 ilmii hadiisaa barbaaddachuu eegalee hadiisa Imaamul Bukhaariin odeesse. Xayyaba Allahu tharaa wa rahimahullahu akrama nam tokko dura hin dhaabbatuun isinin ja'a. Yoo kabiraa keessatti amma adabul mufradiif kabiraa yoo taate taariikhul kabiir yoo taate malee sahihaa keessa ulamaa'iin garii da'iifni ni jira yoo jaan raddii ajaa'ibaa irraa guutee jirtin isinin ja'a. Nuti gaa rabbuma qulqulleessinaa beeki jalla jalaalu rabbi. Gurbaan barakaa qabu kun nama naaqala isaaniitiif kafalee obboleeyyan kiyya ka islaamaa hadiisa arraan tana ulamaa'iin teenya qaraasisu jirtu sahiha Imaamul Bukhaarii keessa rahmatullahi alayhi rahmatan waasi'a hadiisa tokko yeroon galmeessu raka'aa 2 istikaaraa rabbii kiyyaan gargaarsifachaatiin katabee jee halkan keessatti yoo xiqqaatte riwaayaan takka taniin agaree rahmata rabbiitiin hoggu 16 ka'eetiti akkasitti katabaa jiran hadiisa tokko yeroo yaadate ka'ee obboleeyyan kiyya ka islaamaa halkan keessa hoggu 2 yoo kaate bar ganama isaa bijjisi ja'a bar saa wallaamaa isaa akkas hin dandeessu gaa warra ilmaan qabu gaafadhu hoggu 2 hoggu 3 yoo ka'e bijjisi ja'a inni hoggu 16 gariin namaa yeroo dubbatu hoggu 20 ka'eetiti hadiisa galmeessuu ture
eeganaa unnooti du'ee maqaan isaa hin dhabamneen isiniin jaabar ila ammaan tanatti ni haasa'umaa maqaan isaa obboleeyyan kiyya ka islaamaa naaqana keetiif kafaluu qabdaan isiniin jaabar hawaasa keenya keessatti urjii taanee yoo mul'achuu feene namni akka harka nutti laatu yoo feene obboleessoo naaqana keenyaaf kafaluu qabnaan isiniin jaa obboleeyyan kiyya ka islaamaa murachuu qabnaa sheekootii jala teenye qara'uu qabnaa sheekan kum tokkorraa hin qara'ee jee obboleeyyan kiyya ka islaamaa ammas nama dhugaa ture eega nama hamachuun haraam dhoowwaadhaa ta'uu isii eegaan beeke takkaa nama hamadhee hin beekuu nama je nu keessaa namni akkana jechuu danda'u ni jira obboleeyyan kiyya nama hamadhee hin beekuu yoo laaltan aalima tokko yeroo inni waraanu ilmul jarhi wa ta'diili jira abalu kun nama dhugaatu abalu kun nama kijibaatu abalu kun hadiisa sayyaa malee haasa'u abalu kun hadiisa kijiba rasuularra sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaaya jee yeroo haasamu inni kun munkara hadiisa odeessa malee irratti bubu'ee nama hin arrabsu kabar kijibaadha irratti hin qara'ina ka jechuu danda'u shari'aan teenya ka hayyamtu garuu inni akkas godhuu hin turreen isiniin jaa obboleeyyan kiyya ka islaamaa nama naaqana isaatiif kafale maqaan isaa akka dhabamu hin goonee rabbiin jalla jalaalu rabbi nutis wani nu barbaachisu inni sheekan kun takkarraa hin qara'ee jeelan sheekootii teenna jala dhufneetiti qur'aanas hadiisas fiqiis waan rabbiin nu laaffise qara'uu qabnaan isiniin jaabar obboleeyyan kiyya ka islaamaa malee yoo hin qaraane fitnaa jalaa bahuun hin jiruun isiniin jaabar nama akka fedhe isin godhaa ilmi namaa yoo beekumsa hin qabaanne akka das isaan hin jee isin godhaa namuu karaa fedhe si oofa isinoo cal jettanii nama cofaatiifuu akkas taatanii dubare arrarraa eegallee ilmii ni qaraanaa eenyu jaame allubbuuti yaa harka baase daaka kaameeraa irra qabe nama kana cofaatu harka isaanii osoo hin deebise amma dhugumatti ni eegaltanii ilmii isin cofaatu masgida kana keessa ilmiin qaraamutti ni jirti madarsaa jira madarsaa ijoollee tutuutu ijoollee nam meeqaa keessa jira madarsaa tokko naa deebise nam meeqa ay maqaa isaaniitii fi marreedhaan hin beetanii galmeessanii nam diidamni dabariin maasha Allah akkana gaaboo aya umrii isaanii laa ijoollee tana akka jabeessaniif hin bara waan takka isiniin jechuuf deemaa bara amata 10 irraa wallaa hunnooti ijoolluma teenya taas jirtu nami ijoollee tana isinumaaf hin dhaamu isaan tana jabeessadhaan obboleeyyan kiyya ka islaamaa wanni beekumsa guddaa ammas isaan qaraasitaniin teessanii qura'aana qaraasitanii miti ammas ijoollee teenya tana maal nu qaraasitanii beetanii waan takka akka jaalallootatti kanin isinii dhaamu amala bareedaa nuu dhaalsisaaniin isiniin jaa amala bareedaa nuu dhaalsisaaniin isiniin jaa yoo ammaan tana takka naa hayyama amma ijoollee amaaraatii fi ijoollee oromoo yoo laalte ijoolleen teenya amala hin qabdu agartanii tan an qalbii nama takkaa cabsuufi miti bara anis oromoodha obboleessoo akkuma ati jaallattutti anis jaalladha garuu waan dhugaa yoo laalte isaan amala qabanii waan takka yoo dukkaana dhufee sirraa bitate ama sagganaan lawjii isi biraa deema ani guddaan ka isinitti himu ama sagganaan lawii san jechuu rabbii beekaan isinin jaa maaliif ni beeta wanni amala caanu waan takka hin jiru rasuulli keenya sallallahu alaihi wa alihi wasallam irra guddaa wanni jannata nama naqu rabbi sodaachuu fi amala gaarii qabaachuudha sanitti haajamna ijoollee adaba gabbaatee ta nama arrabsan akka hin taane isin barsiisonni warra nama wal arrabsu akka hin taane yeroo san atuma si tahan sin jaa ijoollee tana akka isin feetan isaan godhuu dandeessanii waan isin feetan akka ati feete bara maaliif ni beetanii obboleeyyan kiyya ka islaamaa amman tana anis isinis namuma lama qofa irratti addunyaa tana keessatti humna qabnaa yooniin isiniin jeekam jetta namuma lama qofa irratti ijoollee dhiiga teenyaa fi foon keenya irraa dhufte yoo jaartii qabaatte gaa jaartii teetii fi atirraa ijoollee dhufte isaan irratti humna qabda yoo rabbiin hiree sii kannee barsiisaa taate ijoollee si jala teessee barattu isaan qofa irratti humna qabda malee kaan humna irratti hin qabduun siin jaabar eegaa teessee qaraasuu jirtaami akkana godhaa salfii durarraa hin dhabamina nuti jama'aan teenya wanni nu keessa jiru nu cufaatu kofoo teenya muruu qabna koofiyyaa adii uffachuu qabna yoo jette ijoolleen ati qaraasu san ni hayyamte gaa tabiraa hoo deemboo sheega maal odeessa gono boleeso mucaa deemboo we are a jiidhaa baroo maal taate boo siin jaa
والله صح إيه أنا إيه مو جلا هاي مال أوديز زمانه كناني وبيو فدا يا إيجي خلي بالك إذا يكون إيزار وبيو أوديز هذا مت إمر ريا يولي تريدوا دي يولي تي تفون كيتي تيفي إيجا كيتي راتوفتي يولي سجلة تيسيك أرادو إساني راتي تبجي جيران إسنين جواب بلي ينكي كسلامة أك إسن كرا إركيسن كرا سان كابتني ديم برو إسن جم مجلسين إسنين جابر